Jooyaa akkam jirtu hordoftoota kabajamoo chaanaalii Oro School yookiin Abdiin Inspire. Egaa guyyaa irraa icciitii muraasa isinitti agarsiisa jechaadha. Icciitii TikTokii. Maalidha TikTokii irratti yeroo baay'ee viewun baay'ee gadi bu'aadha jechaadha. View sana akka inni kaffallu jedhuu fi icciitota tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechaadha. Icciitii namoonni gadhiisan yeroo gadhiisan isaan godhan viewun akka xuruutti ka'uuf. Viewun akka xuruutti mul'atuuf jechaadha. Mee isaan ilaallaa. Fakkeenyaaf TikTokiin kuni fakkeenyaaf waliin ilaalaa jirra jechaadha. Argaa jirtu omaan jedhu laayikii 1300 akkas qaba. Akkasuma TikTokii baay'eedha. So TikTokiin kunis baay'ee ariifidha. Laayikii qaba. Egaa akkamiin isaanii kan argachuu danda'an? Akkamiinidha icciitiin kanaa kan jedhu jechaadha. Icciitiin kanaa inni guddaan maalidha? Jalqaba yeroo caanuudhaaf jettan, yeroo Feesbuukii, TikTokii irratti gadhiisuudhaaf jettanii waan gochuu qabdanti jira. Isaanis maalidha? Salphaadha jechaadha. Pilaas milikitii cuqaastu. Pilaas milikitii gaafa cuqaastanii viidiyoo isin caanuu barbaaddan keessa isin seensisa. Viidiyoo isin caanuu barbaaddan sana erga cuqaastanii booda wanta muraasa waan gochuu qabdanti jira jechaadha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana caanuufidha jennu viidiyoo kana cuqaasa. Kana booda viidiyoon dhufee bakka kana galee jira. Nextii viidiyoo kana nextiin taasisa. Amma icciitii maal ilaalaa jirtu? Viewun akka inni guddatuufidha. So next erga cuqaastanii bakka kanattidha jechaadha. Bakka kanatti addoo description jedhu kanarratti descript kan jedhu kanarratti addanatti yeroo tokko cuqaastu mallattoo maslaalii cuqaastu jechaadha. Mallattoo maslaalii gaafa cuqaastanii namoota view guguddaa qaban yookiin akka inni view guguddaa godhatuu fi addana isiniif ka'a jechaadha. Fidee fakkeenyaaf Itoophiyaa TikTokii, Oromoo TikTokii kan jedhu yoo cuqaastanii dafeeti jechaadha. Gara Oromoo TikTokii kan ta'e muluutti mul'ata jechaadha viidiyoo isin gadhiistan sun. Egaa ammallee itti dabaltanii mallattoo maslaalii tuquu dandeessu. Mallattoo maslaalii gaafa tuqxanii akkasuma kan biraa gashuu dandeessu jechaadha. Fakkeenyaaf TikTokii guutummaa isaa irratti akka mul'atu yoo barbaaddan TikTok jettanii search gootu jechaadha. Argaa jirtu TikTokii akka inni isiniif fidu yoo barbaaddanii jecha barbaaddan caafuu dandeessu. Garuu moorra caalaa egaa biyya keessatti ilaalamuu barbaaddanii akkasuma guutummaa TikTok irratti ilaalamuu barbaaddan kun haala kanaan TikTok kan jettu cuqaastu. Kana booda itti fufeemoon itti aanu ammallee taaggii jechuun yeroo tokko cuqaastu hiriyoota keessan hiriyoota taaggii itti gochuu barbaaddan isiniif galeera. Yeroo tokko taaggii kana cuqaastu fakkeenyaaf hiriyyoo tokko filadhee jechaadha. Hiriyyoo tokko laayikii naa gochuu danda'u dafee jedhu yookiin immoo namoota bebbeekamoo fakkeenyaaf kanneen akka Mansuur Jamaal ta'uu danda'a, kanneen Yuttii ta'uu danda'a. Namoota barbaadan bakka hiriyoota keessanis ta'uu danda'a. Kana booda erga raayitii itti taasistanii booda dan kan jettu cuqaastu jechaadha. Kan beekuu qabdan amma nama 15 qofaattidha kan isin taaggii gootanii. Egaa yeroo tokko ishee kana cuqaastanii everyoonii ta'uusaa adda baafachuu qabdu. Nama baay'ee yeroo baay'ee friendii faa jedhee jira. Everyoon kan jedhu hunda jechaadha. Kan adda baasuu qabdu. Itti fufee immoo kunoo add link kan jedhu kana. Add linkii kanarratti eventii bakka waan barbaadaniin gashuu dandeessu. Akka laayiviitti gashuu dandeessu fakkeenyaaf. Haala barbaadaniin akka laayiviitti gashuu dandeessu jechaadha. Kana booda addanatti post jettu jechaadha. Kanumadha haala kanaan view baay'ee godhachuu danda'a. Egaa yeroo itti aanu keessatti viidiyoo bareedaatiin wal agarraa. Chaanaalii keenya subscribe nuuf godhaa. Turtii gaarii galatooma.